dhiira bara kana amanuu manna namni gisee amma ofuyyuu amanuu dadhabe matama keenya kana amanuu dadhabe jechuudha. Ayyuu faamilii mucaa miskiina mucaa baay'ee miskiina jechuudha. Abbaan manaa ishee dubartii Keeniyaatti fuudhee ilmoo irraa argatee Yaman dhufe eegatee dhufee erga Yaman dhufee Ayyuu fi Hanaan jaalachuu eegale jechuudha. Rabbii keessanii jedha laalan. Ilaha mammaatti dhoysee Ayyuu jaalatee fuudhee Hanaan jaalatee irraa ba'ee kanallee waa tokko itti namni jechuudha. Icciitiin isaa dhokata amma mootuyyuu hin bade jechuudha. Gaafaati mana isaa akkasumaalee kun dhuftee jirtutti. Mee nuti dhiirota akkamitti amanna? Dhiirri akkamitti amanama? Dhiirri akkamitti nu amanama? Dhiirri gisee ammaa kana keessatti harki isii bilbilli kun jechuudha. Waa hedduuf keessa qaba. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii? Fayyaa keessanii isiniin jedha. Warroonni gammadeetti na daawwachaa jirtan hedduutu akka galatuumaa baay'ee ulfaadha. Anillee nagaa jira alhamdulillah galata rabbii. Isin akkam jirtu nagaa qabdu fayyaa qabdu isiniin jecha. Warreen jajjabeessitanii warreen arrabsitanii hedduutu akka galatuumaa isiniin jechuu barbaada. Asirratti maal dubbachuu barbaada? Dhiira bara kana amanuuwwan ufuyyuu amanuu dadhabnee jirra. Dubartiin gisee ammaa kana akkamitti dhiira amanna? Walumaa galatti jechuudha. Dhiirri bara kana wallahi amanaman tokkollee hin jiru abadan. Hundi isaaniitu tokkuma ta'e jechuudha. Ka biyya keessa yoo haati manaa isaa ala jiraatte fuudhee ilmoo argatee eega. Ka biyya keessatti fuudhee biyyan baay'ee yeroo dhufe dubartii biraa fuudha. Subhaanallah yaa Rabbi. Obboleeyyan kiyya amantaan hafe nama amanuun hafe. Wallahi nama amanuun hafe ufuyyuu amanuu dadhabne bakka. Meema dhiira laalaa fakkeenya mucattiin kun baay'ee miskiina isii turteedha. Gurbaan ishee fuudhe kun immoo ka'ee dubartii biraa oduu qabu dubartii biraallee jaalatee lola cimaa lola akkamii gara Ayyuu kana deebi'ee Ayyuu kana fuudhe. Gaafuma fuudhu hedduu maali yoo dhugaa dubbatee fuudhe. Lakki ani haadha manaa qabaa. Sii tayaa na hojii jiraadhu. Siin tayuu deema. Na jaalata taanaan natti heerumta na jibbita taanaan ni deemta. Isin lachuu immoo isin horadhaa yoo jedhee ittiin waa takka rakkoon qabu. Lammaffaa waa'ee mucattii sanarraa ani baradhe tokko miskiina ta'uu fi gaarii nama gaarii ta'uu isiiti. Rabbiin kun ilaala amala addaa namaa kenna. Namni nama ta'eef miti. Hatta masaanuun isii ka hangafaa sunillee amala qabeettiidha akkaan ilaaletti. Maaliif hojjettanii? Bakka isaan lachinuu natti tolan dhuguma Rabbii dubbachuuf hedduu takkatti natti tolan. Obsaa wal jalaa dhageeffatan. Isiin dubara jechaa. Dubartiin miitu dhuguma. Bakka annatti tola jechuudha waan akkanaa. Odoo tokko taate abbaa manaa kiyyaatti dhuftee tarraa Ayyuu sattireerraa baafte. Qullaa isii dhaabudha. Arraba taanan maal taanan. Garuu isiin immoo maaliin isiitti gammade obsa qabaachuu fi walirraa dhagayuu. Ayyuun hoo mana ishee kaatee mana ishee dhayxee waan isin keessa jirtu hundumaa hordoftee gaafattee itti bilbiltee kootutus wallahi amala akkanaa Rabbi nu haa kennu. Isuma jaalee obsa Rabbi nu haa kennu. Namni obsa qabu waa hundumaa irra tarkaanfate duubatti akkatti irra tarkaanfate qoree kana irratti jala jiraatte qoree kana suuta irra ejjatte achi tarkaanfatte maaliif fuuldura keessa waan ta'uuf. Ni obsita waa hunda keessatti gaaf obsite ati intala jabduudha jechuudha. Dubartiin waa obsitu bara dubartii jabduudha. Dubartiin waa obsitu immoo akkasuma waa balleessite. Maaliif yoo jettanii akkuma injiraa miti waan hunduu qabbana keessa waa jiran. Akkas isin jedha Rabbiin amaloota gaggaarii amaloota akkanaa nu haa kennu. Yoo abbaa manaa keessan yoo jaalalleen keessan gara dubartii biraa tarkaanfachuuf ta'e ati immoo hin tarkaanfatin. Maaliif obsaan soota jedhee qoradhu irra gala. Booda iskeetuma waan ta'eef. Yoo obsine wayii irra geennaa. Yoo obsine immoo uumarra ga'uu hin dandeenyu. Yoo obsitee ati dubartii jabduudha. Bultii kee keessatti obsa barbaachisa. Jireenya kee keessattis obsa barbaachisa. Gara namatti dhiyaatuufis amala obsa beekumsa qabaachuu, amala gaarii qabaachuu, namni tokko nama wajjin jiraachuu fi amala gaarii isa barbaachisa. Isni galee gaafa amala gaarii qabaatte namoota kam wajjin ni jiraatta.
Gaafa amaloota badaa qabaatte immoo nama tokko wajjin jiraachuu hin dandeettu abbaa fedhe. Manuma kee keessattuu jireenya kee laayita jechuudha. Waan isin ajaa'ibu dubartii takkatu jira. Dubartiin kun ijoollee 5 qabdi. Ijoollee gurguddoo 5 qabdi. Miidiyaan kunillee badaadha gisee tokko laala. Ijoollee gurguddoo jechuun oluma irraa jala sadarkaan qabdi. Walumaan galatti ijoollee 5 qabdi. Irra xiqqaa jira, irra guddaa jira, irra yaaniin jira miti. Ijoollee 5 qabdi. Dubartiin kun gara qilleensaan janjanaa biyyoota fagurraa biyya yaaniin jira miti. Janjanaa eegatti. Dubartiin kun beekaa saba biraati. Gaaf kana dubartiin kun gaaf janjanaa eeggattu abbaa manaa ishee kana dagattee jirti. Dagatte gonkumaa dagattee inni keessattuu namoota ilmoo qaban jireenya sadii gadi jireenya biraa keesseen baay'ee fokkataadha. Isuma dhugaatte jechuudha. Dubartiin tuni mana fooqee darajaa 3ffaa qabdi. Dubartii jabduudha. Isheen abbaa manaa ishee ni jaallata. Garuu isiin gara qilleensatti gaafa dhuftu, qilleensa gaafa jennu gara janjanaatti gaafa dhuftu, otoo ilmaan 5 qabdu dhiira biraa haasofsiifti. Taarika dhiira biraa gaafa haasofsiiftee kaatu qabeenya isee kana dhiiftee, ambiiroo isee kana dhiiftee isa rakkataa biyya biraa keessa jiru harkiftee gara biyya ofiitti fiddee biyya jiraattu san keessatti fiddee jireenya san ijoollee isii 5 san akkasitti gattee dargaggeessa tokko bultii eegalte, bultii haaraa eegalte. Maatii isii san keessaa, maatii isii qabdu keessaa nama tokko qofatu isiitti dhiyaate isii hojii jiraate. Hundi isiitu ni xireeffate. Sababni hoo maaliin yoo jettanii dubartiin gaafa bultii isii keessatti dhiibbaa geessitu, gaafa oduu ilmaan qabdu, ilmaan biraa bakka biraa dargaggeessa biraa yookiin fakkeenyaaf ilmaan isii suni sadarkaa guddina yookiin waggaa 13-14 gaafa jala gahan ijoolleen lafa ho'aa keessatti ni beeytanii ni guddatu ni afuufamu jechuudha. Isheen garuu gaafa dargaggeessa ilmaan isii kana qabeenya isii kana gattee uf bichaa qabeenya ofii san bichaa abdattee dargaggeessa biyya biraatirraa fiddee maal gooti bultii boci ijaaratti biyya isaatirraa fiddee isanii galee biyya ofii keessatti isa jiraachifte isaa wajjin bultii gaaf jiraattu ni jibbamte ni fokkatamte. Akkamitti hojjettanii tokkoffaa ijoollee isiisan akkuma jirtuun qabdee baate. Lammaffaa nama fiddeessan hojii tokko hin qabsiifne ofii isiiti. Maada jedhan sirra jecha ammoo tokkotu. Ofii isiiti manatti qalabdee nyaachisti. Isiin garuu hojiin isii hojii cimaadha. Wanti kuni ni fokkata. Bultii keessatti wantoonni akkanaa deeman kun ni fokkata. Dubartiin wanta laatteen ilmoon argate rakkoon qabu. Yaani haala garaagaraa gargar nama baasuu danda'a. Kuni rakkoo guddaadha. Dubartiin gaaf hin bareeddullee isin haa galu. Gaaf ilmaan isii namni sun hin jaallatu. Ilmuma isaa jaallata ka isii fuudhe sun. Garuu isiin ilmaan tiyya jettee fiddi. Hin fiddi. Hin uffitti ta'a. Maal gooti ta'a. Garuu jaalalli dhiira namaa qabu dhiira si jaalata taanaan badduudha. Abbaan manaa ishee sun ammallee ilmaan kee guddifadhaa hin fuudhu jedhee ilmaan isaa guddifataa jira. Isiin bultii biraa ijaarattee jirti. Bultii biraa waan ijaarattee isatti waan deebi'uu hin dandeenyeef inni immoo ilmaan filate. Isiin immoo dargaggeessa filatte jechuudha. Dargaggeessa lafaa dhufaa filatte garuu gaafa laalamee olaaltee kan laalutti seenatu itti dhufa. Seenatu dubartii kanatti dhufe isin haa galu. Gaaf seenan itti dhufu kanatti rakkootti dhufe. Tokkoffaa nama kanarra ilmoo argattee jirti. Ijoolleen isii akkasitti jirti. Bakka seentu wallaalte. Dachee lixuuf lixuun samii lixuuf samiin hin fudhattu. Ilaan bultiin akkatti waltitti isinin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya. Qabbanaa fi waa obsu waa irra tarkaanfatuuf sadarkaa guddaan isa jarjaruu fiiguun miidiyaan kun immoo waa hedduu qaba beekaa. Takkisi kuffisa takkisi kaasa. Keessattuu dubartoo fi gara dubartootti irratti dhiirota irratti illee miidhaa hedduu qaba. Ni miidhas, ni gammachiisas, ni gaddisiisas jechuudha. Kanaaf obboleen kee viidiyoo isinitti dheeresse viidiyoo kee kana like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa. Yaada kanarratti mee yoo yaada qabaattan
yaada keessan naagaa isiniin jechuu barbaada. Uummata kiyya, uummata qashtii, uummata jaalatamaa, uummata kabajamaa hedduu isin galateeffadha. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Isiniin jechuu barbaada. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.